በደም አሻራሽ ታትሞ ህዝቦች ለሰጡን አደራ ለሕገ መንግሥታችን ክብር ታጥቀን ቆመናል በጋራ። Itoophiyaan Ameerikaa rukutuudhaaf humna addaa naannoo Amaaraa iddoo gaara Daashin jedhamu jalaa akka qabdu hayyuu fi beekaan isaanii tokko dubbatee ture. Humna Ameerikaa balleessuu qofaaf achi jalatti dhokamu akkamitti juntaa balleessuu dadhabe. Tiraamp immoo gaaf kam gaara kana misaa'ilaan dhahuu qabna jedhee dubbate. Wanti ilmaan dhimmiyyee kan itti kolfan osoo hin taane kan itti seeqatanii bira dabranidha. አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱትና በተለያየ ዜና ማሰራጫዎችም እንደሚደረጉት አሜሪካን የሚመታው የኤልኒኖ ወይም ይሄ አውሎ ንፋስ ከዚህ ከኢትዮጵያ ነው የሚነሳው ከዳሽን ተራራ ውስጥ ነው የሚነሳው እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኛ ያለንበት ምድር እንግዲህ እግዚአብሔር ሲፈጥር ምድር ስር ከፍተኛ የእሳት ወላፈን ወይም ትንታግ ወይም ፈሳሽ እሳት እንዳለ ይታወቃል በሳይንስም የተደረሰበት ነው የዛ ምልክት በጣም ዝቅተኛው ከዓለም ላይ ዝቅተኛው ቦታም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ትልቁ ከፍተኛም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሁለቱ ዝቅተኛው ቦታ አርታሌ ነው ከዛ ይንተከተካል እሳቱ ከፍተኛው ቦታ ደግሞ ራስ ዳሽን ነው ምድር ያንን የእሳት ኃይል ስትተነፍስ በዛ በኩል ነው የሚተነፍሰው አየሩ የሚወጣው ያ የሚወጣው አየር ከዚህ የተጠመለመለ በፓሲፊክ ውቅያኖስ ውስጥ ገብቶ ሄዶ No, American የሚመታው So y'all need to hide your kids, hide your wife and hide your husband. ትራምፕ ባለፈው ተናግሯል እኮ ይሄ ማዕበል የሚነሳበትን አገር በሚሳኤል እንመታለን ብሏል ዳሽን ተራራን ለመምታት ማለት ነው ግራ ሲገባቸው Lolo yeroo ammaa biyyattii keessatti deemsamaa jiru qolachuuf leenjiin qaamaa hawaasaa hedduuf kennamaa jira. Manguddoo dargaggeessa dargaggeettii jaasaa fi jaartii qeerroo fi qarree faannoo zarmaa fi milishaa hundaaf haala adda ta'een haala nama hawwatuun gaggeeffamaa jira. Leenji kana irratti luka waaqatti ol dhaabuun akka shiboo wal keessa maramuun maaliif barbaachise? Leenjii bifa kanaan kennamuuf kan murteeffame kaabinee gandaati immoo waraana biyyattiin. Leenjifamtoonni hanga ammaatti leenji'an maal irra jiru? Akkamitti daawwattoota OROMIA11 kun Haragalfiidha. Itoophiyaan waraana waliinii hamma kana ga'u kanaan dura erga keessummeessitee waggoota hedduu lakkoofsistee jirti. Baroota Haile Sillaasee fi Dargis humnoonni hedduun mootummaa biyya bulchu galaa fi baha dhorkanis du'a hamma kana ga'u keessummeessuudhaaf carraa hin arganne. Humnoonni hidhatan kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dargii wajjin wal falmii cimaa taasisanii hanga dhumaatti naannoon hunduu to'annoo mootummaa jala turan. Akka ammaa kana naannoon Tigraay kophatti naannoo ofii dhuunfattee mootummaa federaalaan wallolaa hin turre. Lolli baroota dhiyoo kana dura gaggeeffame lola Eertiraa fi lola Itoophiyaati. Innis lubbuu nama hedduu nyaatee nama hedduu qaama hir'uu godhus amma jarri lamaan walitti deebi'anii firoomanii jiru. Gama lola amma deemaa jirutti yoo deebinu lolichi eegalee ji'a 9 ol kan lakkoofse yoo ta'u immiyya Itoophiyaan ammas humna Tigraay injifachuu hin dandeenye. Waraanni hedduun dhumatee hedduun waan booji'ameef Qe'ee keessa deemanii manguddoo leenjisuu dargaggoota kaasuu hawwata qawweetti hidhanii dirqamsiisaa jiru. Maqaa leenjitiin uummata qotatee jireenya isaa jiraatu akkanatti dararaa jiru. Excellent. But when the family of it is in the cover and man of the Mergabit, hit, mergabit, hit, mergabit, pareda, hit, mergabit. But Mergabit, bit, mergabit jetti ummata humnaan merga isaarraa fudhatte.
Iddoo tokko tokkotti maqaa leenjiitiin uummata luka isaa waaqa ilaalchisu. Naannoo birootti immoo luka wal keessa galchiisanii akka shiboo elektirikaatti wal keessa xaxu. Suuraan kun sareen ganda keessaa walitti hidhamtee dhaabbattu isin yaadachiisu taanaan ati dhuguma baadiyyaatti dhalattee hin guddanne. Kan si ajaa'ibu immoo isaan akkasitti wal keessa xaxamuuf tasuma jedhanii miti. Ofirraa kaasanii kalaqanii miti. Waraana Ameerikaa fi Kanaadaa kan yeroo leenji'an haada yookiin wadaroon wal harkisan arganiiti fakkaata. Iddoo itti argan wallaalan malee akka humna isaaniitiin isaanis waa arganii turan. Kan biroo immoo haawwatii gabaa deemtu qabanii karaa irraan lafarra oofu. Manguddoo fi jaarsi umrii dhibbaas waan keessaa hafaa jiru hin fakkaatu. Naannoo tokko tokkotti immoo akkanumatti uummata qabanii horgufu. Inni kun garuu leenjii waraanaati moo iskistaa ilmaan hin biyyeeti. Maqaa leenjiitiin iskistaa humnaan uummata irratti fe'uun haa dhaabbatu. Naannoo tokko tokkotti immoo teessisanii harka gamaa fi bitaa mirgaatti naannofsiisu. Kantiiba magaalaa Jimmaas uummata nagaa walitti qabee harka keessan gama bitaa, gama mirgaa, gama fuulduraa fi gama boodaa jechaa ture. Garuu waraanni kun hunduu gaafa juntaa walitti dhufan gama fuulduraa, gama bitaa, gama mirgaa osoo hin taane gama boodaatti deebi'u. Gara mirgaa, gara boodaa, gara fuulduraa, harkoon! Kanaafuu harka keessan gama boodaa jechuun sunis bu'aa qabdi. Gaaf juntaan wal argan itti fayyadaman waan taateef. Haawwatii Oromoo safuu balleessanii garaan lafarra oofu. Haati juntaa immoo akkanatti sibiila ol kaaftee qaama jabeeffatti. You don't understand full of pity. Who that? Titty. Bang bang. Black out. Put them in the chalk till the top out. Everybody go on. Adde Zubbuk. Kan hedduu adda ta'e immoo bulchiinsa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti immoo hojjettoota warshaa tokko walitti qabdee piip gochaa karaa irra oofaa kan oolanidha. Pipi aboo ummanni dalagaa oolee galaa jira waan ta'eef gara mana isaatti nagaan haa galuu dhiisa. Mootummaan adda bilisummaa Oromoo fi wayyaaneen karra hunda isaanitti cufte ammatti isa qabuuf isa gadi dhiisuu qabus wallaalee mankaraaraa jirti. Haa ta'uutii hireen warroota garaan lafarra deemanii luka waaqatti ol dhaabanii cillaanfatanii leenji'anii gama tirgaatti ergamanii maali? Akka viidiyoo kanarraa hubannutti waraanni hedduun wayyaaneen booji'amanii garaan lafarra oofamaa jiru. Juntaan sodaa waaqaa waan beekuu hin fakkaatu. Garuu akka isaan jara kana lafarra oofan akkuma isaan dura itti leenji'an waan ta'eef hedduu isaanitti hin dhagamu. Sochiiwwan isaan gaafa leenji'aman taasisan keessaa muraasni akkasitti lafarra deemudha. Ije sararne mudno karaje kono anna ije Kanaafuu uummata san akkasitti lafarra isaan oofuun waan mudatu beekanii waan of qopheessan fakkaata. Yeroo hedduu waraanni leenji'u kun oliif gadi fiiguu malee dhukaasee hin beeku. Gaafa waraana argan loluu osoo hin taane akkuma sagalee xiyyiitii dhagahaniin harka kennitu. Akkamti gara lolaa kanatti seente? Ani bakka lolaa ta'uu isaan beeku. Mana leenjii deemtu jennaan mana leenjii deemee halkan nu kaasee ammas hin deemtu jennaan makiina yaabuu malee iddoo akkasii irratti turanii wanta isaan nutti man hin qabnu.
እኔ ያለች ወደ ስራ ቦታዬ የመጣው ጊዜ መሰልጠኛ ቤት ነው አመጣኝ። ከደሞ መሰልጠኛ ቤት ደግሞ መኪና ላይ ወጣ አለና መኪና ላይ ወጣው የት እንደምሄድ አላውቅም። ከዛ ድንበር ነው አለኝ እዛ ሄድኩ ያለ በቃ አዲስ ይረዱ ኳሳን በእኑ በቃ ኳሳ ተካል ግነን በእኑ እትንምቶ እንጀቴ ተካዱ ኳሳ ግነን በእኑ መዳና ለምን ከከዳት ኩኒ እኮ ኮልፈን በርባዱ ባ ምን እንዳለች ተማ እኔ አዲስ ነኝ እኔ ኮንካባ ኩንቱሬ ዱም ሎለቀ ሰቱረስ ጀምር ማረሚ መተኮስ አልችልም አልተማርኩም እኔ አዲስ ነኝ ቃኝ ጉዳይ inni kun poolisoota Oromiyaa kan hafaniif ergaa maalii dabarsa walumaa galatti waraana kana kan hanga ammaatti wayyaaneen injifataa kan jirtuuf kaayyoo loltuuf qabdi kaayyoo duutuuf qabdi kaayyoo ajjeeftuufis qabdi kaayyoon isaanii biyya ofii bilisoomsuu ta'uu danda'a deebitee akka kaleessan uummata gabromsuuf ta'uu danda'a akkasuma kaayyoo biroos qabaachuu danda'an garuu isaan kaayyoo qabu kan osoo inni hin beekin leenjii deemta jedhanii waraana geessan kan fedhii malee humnaan fidan kan naannoo ofii dhiisee naannoo biroo akka loluuf fidan immoo kaayyoo maalii qaba akka beektonni waraanaa hedduun jedhanitti waraana tokko injifachuu qofaaf ajjeesuu qofaaf deemta taanaan injifachuun ulfaataadha duuf deemta taanaan immoo injifannoo gonfachuun salphaadha naannoo hunda keessaa kan lola kana irratti sirriitti hirmaatu naannoo Amaaraati humna addaa naannoo poolisii milishaa fi qotee bulaan hundi osoo hin hafin hirmaataa jiru isaanis naannoo isaanii tuqamee osoo hin taane akkuma mala isaanii ristii babal'ifachuuf mee kanneen osoo lolan juntaan booji'aman maal jedhu laata ወንደር ይሆናችሁ ወንደር እጅ ከፍ ከፍ ገበሬ የሆነ እስኪ እናንተ ገበሬ የሆናችሁ እስኪ ከፍ በደም እርሻ የለም ምን ልታረግ መጣ ታዲያ ወደ ትግራይ ማን ያስገደደ isin qotee bulaami kanaafu Tigraay lafti qonnaa waan hin jirreef maal gocha as dhuftan jedheen jarri juntaa kun qawwee qofa osoo hin taane afaaninis nama waraanu haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoos ijoollee Shimallis luka wal keessensisee leenjisee booji'e gama qabsoo Oromootti makaa jiru dhiiga keenyaan lafee keenyaan lubbuu keenyaan keessuma of jalatti eeggachuu irraa kanaaf argineerra jechuudha bakka ilmaan haadha yeessaa itti coranii itti funaananii ittiin dararan godhaneera jechuudha. Akkasitti muddi woboo lolli obboleewwan lamaan gidduutti ka'e Amaaraa fi Tigree jechuudha uummata nagaa hedduus gama waraanaatti fidaa jira. Isaan keessaa sabaaf sablammoonni wantuma juntaa jedhamu kanas hin beeknes irratti hirmaataa jiru. Chundaa dhabamsiifna jedhu. ከውጭም ከውስጥም ያለው ኃይሎች የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ለመደምሰስ ነው የመጣው እኛን ኢትዮጵያን በብርም ወይም ለጁንታው አንሽጥም እነ ማነስሙ ይሄ ሸባሪ ጁንታ ጨፈጨፈ እኛ ሀገር በሰላምታ እንደብቃለን ቹንዳ ቅብር ወፈርነ እናስከባለን እስካሁንም አልተውም እስከ ሞት ድረስ እናስከባለን ለሀገርን እንደብቃለን ማነስሙ ይሄ ቢያንስ እንኳን 2-3 ጁንታ ገርዬ ለመሞት ፈልጋለሁ ማነስሙ ይሄ ጌታቸው ረዳ PP ilmaan cubbuu rabbi cubbuudhumaaf isin uume ilmaan imiyyee immoo waraanni isaan gaggeessaa jiran juntaa qofa miti Sudaan qofa miti PP qofa miti Onag Shanee qofa miti Gumuz qofa miti Ameerikaa gamtaa Awurooppaa fi Ingiliዝ fa'aa wajjinis lolaa akka jiran dubbatu አማራ እየተዋጋ ያለው ከህወሓት ጋር ብቻ አይደለም ከሱዳን ጋር ብቻ አይደለም ከጉምዝ ጋር ብቻ አይደለም ከኦነግ ጋር ብቻ አይደለም ከብልጽግና ጋር ብቻ አይደለም ከአዴፓ ጋር ብቻ አይደለም አማራ እየተዋጋ ያለው ከልዕለ ኃያላኗ ሀገር ከአሜሪካ ጋር ከእንግሊዝ ጋር ከአውሮፓ ህብረት ጋር እየተዋጋ ያለው ማለት ውሸታ አጣላይ ነሽ በጣም Kijiba daangaa hin qabnedha. Ameerikaan Amaara waan jedhamu hin beektu. Gamtaan Awurooppaa koronaa wajji cinqamaa jira malee Amaarri ejendaa isaanii keessa hin jiru. Sudaan immoo sodaa tokko malee Gondar seentee xaafii facaaftee aramaa jirti. Xallaa fi daadhis dhugdee bashannanaa jirti. Beektonni isaanii gaafa qeerroon hiriira bahu xiyyiitiin rukutaa wayyaanee irratti waraana banaa jechaa turan isaanii ni yadatama. ባለፈው ወገቡ ነው ተመቶ ሸሽቶ እዛ ድንጋይ ስር መቀሌ ሄዶ የገባው
እሱ ላይ መንግስት እኔ አሁን ዝርዝሩን አልናገርም ይቻላል ደንበኛ ቅር ተደርጎ መመታት አለባቸው erga waraanni egalee juntaa naannoo Amaaraa hedduu dhuunfatee boodammoo maal jedhu laata አንድ አምላክ አላት ከኛ ከኔና ካንተ ውጪ ደግሞ በየገዳማቱና በየበረሃው ለኢትዮጵያ ቀርቶ ለዓለም የሚጸልዩ የበቁ አባቶች አሉ እዚህም ከተማ ውስጥ ሆኖ እንደኔና እናንተ ይሄንን ጨርቅ ቢለብሱ እሚዬ ከነ ቦደ ከረና ቆፈሲ በርባችሳ humna seexanaa kana injifachuuf juntaanis isaan kana hamilee tuquuf walitti qabdee abbootiin teenyas boojamtee jirti nutis dabalamne jedhaa jettiin waraana deemu kana sababii injifachuu dadhabaniif muraasa yoo dubbatan dhagahamanii turan nu dhukaafnu jarbiraan gahu jarri immoo nutti dhukaafti jedhu ስንተኩስ አንመታቸው እኛ የቱ ጋር እንዳሉ አናይም ግን ሲተኮስ እናያለን ቤት መጣ ብለን ማናቀው ደግሞ ጥቁር ውሻ መጥቶ ይነክሰናል ባለኝ ammoo waan digimti numoyan jechaa jiran fakkaata akkuma armaan dura kaafnee turre naannoon Amaaraa Ameerikaanis wallolaa akka jiran dubbatanii turan Ameerikaan harkasii akka isaan raakaaftus akeekachiisa dhumaa laataniifi jiru Ameerikaan kana dhageenyaan akkuma Afgaanistaan keessaa shaanxaa ofii guurrattee baate Itoophiyaallee gadi lakkiftee akka baatu shakkeen hin jiru. Kanatti aansuudhaan immoo dirree leenjii deemuudhaan leenjii yeroo ammaa kana milishaan hedduun juntaa fi shanee dhabamsiisuuf taasisaa jiran isin biraan geenyaa turtii gaarii isiniin jenna. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya yeroo ammaa kana kan argamnu dirree xollaa dirree waraanaa keessatti jechuudha leenjii taasisaatiin kan isaan jirani akkuma beekamu biyyi keenya yeroo ammaa kanatti juntaa akkasumas immoo onag shaneedhaan rakkina keessa jirti rakkina kana ofirraa qolachuudhaaf yeroo ammaa kana gootichi raayyaan ittisa biyyaa leenjii irratti kan isaan argaman jechuudha akkuma beekamu xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhiiraa fi dubartiidhaan hundi isaanii juntaa dhabamsiisuudhaaf kan sochii qaamaa yeroo ammaa kana taasisaatiin isaan jiran jechuudha isaan wajjin guyyaa guutuu turtii gaasisuudhaaf gareen kennas as dirree kanatti argamna xollaa itochuudha ammas nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna kan bitaa haaluma kanaan hin teenye jechuudha taa akkasumatti cinaachatti hin ciistu jechuudha daqiiqaa 3 wargachiifne booda hin kaane jechuudha amma immoo gara bitaatti ciifna tole hin kaane jechuudha hin kaana erga kaane uffata keenya irraa biyyee haxaawwan juuntaas akkasitti haxoofnaa jechuudha haxaawwachuu dhaabbannee harka keenya quba lama namu 3 4 quba 4 inni booddee sun quba meeqa baasteer tabbee quba meeqa baaste 5 baasteer ta quba deebis inni shanaffaa kun kan shaneeti jechuudha hin danda'amu inni isa gad deebistaa quba shan fayyadamuun hin jiru amma asin gadoo kan gayyaanu ta'a jechuudha akka kanatti hundi keessanuu harki sirbuu qaba jechuudha fuula keenya ol deebisnam bifuma sanni ol yeroo tokko haala kanaan dhaabbannee yeroo tokko dhaabbanna hin jilbiinfanna jechuudha jilbiinfannee dugda keenyan gadi jenna harka keenya kan bitaa hundi yeroo tokko mataa qabanna mataa keenya dhidhiibbannaa jechuudha
Isaan booda harkaa fi miilanis lafa qabanneeti. Leenjii haala taasisan jechuudha kuni. Kuni maal agarsiisa? Haalli kun amma juntaan siyyi dhaabbatu yoo dhufe bifa kanaan gajjettee sirraan utaalee darbuu danda'a jechuudha. Juntaan jechuudha. Kun immoo inni deebisnee duratti dalagne kan dalgatta kanatti akkasitti ciisuu dandeenyu kun juntaan akka tasaa dugda keenyarra yoo kan bu'u ta'e jalaa kufnee isas kufisnaa jechuudha. Harka keenya tokko lafatti dhiifnee tokko ol qabna jechuudha. Kun immoo maal agarsiisa? Juntaan akkatti teenya kanatti harka keenyan dhaha yoo ta'e harka tokko hambifanne jechuudha. Akkuma kanaan ol kaana jechuudha. Yeroo amma ol kaana hin dhaabbanna. Hojii keessan dagattan uffata keessan haxaawwadhaa uffata keessan qulqulleessaa kun juntaadha jechuudha. Karaa garee fuula lafatti hojjechaa jirru isa ofirraa akkasitti qulqulleessuu qabdan jechuudha. Juntaa maal goona? Barbadeessina. Juntaadhaan maal jenna? Juntaa. Chaaw. Juntaa. Akkasi. Yeroo tokko amma ofii keessaniif maal gootu? Harka rukuttu. Amma bifa kanaan garee gareedhaan jechuudha. Harka keessan isin lamaan harka keessan wal simsiftu, waltu martu jechuudha. Waltu maraa harka keessa. Harka keessa walitti maraa isin lamaan. Eeyyeen. Akkana jechuun amma isin harka keessaniin juntaa martanii ukkaamsitanii jirtan jechuudha. Kun isiniif galuu qaba. Hojii baay'ee boonsaadha hojjettanii. Amma immoo isin lamaan maal sirbaa jirtu moo harka keessa? Obsi. Sirbaan jenne bar sirbi bakka kanan jiru. Harka keessan akka jaallan keessan walitti maranitti walitti maruu qabdu jechuudha. Noo isin lamaan waliif hin taatan jechuudha. Ati deemi. Ati kottu. Mi'aatiif inni immoo keessan lamaan eeyyeen laal. Bifa kanaan isinis jarri juntaa barbadeesse miti. Isin bifa kanaan gaafa wal qabattan shaneen as jidduu seenuu hin danda'u jechuudha abadan. Bifa harka keessa walitti martan saniin shaneen ukkaamsitanii jirtan jechuudha. Shaneen yeroo kamiyyuu harka keessan jidduu gaafa seene ba'uu hin danda'u jechuudha. Hojii boonsaa hojjetaniif harka fufidhaa. Ingaa. Akkam leenjiin har'a kennine kun maal sitti fakkaata si wajjin deebinees jarri nu gaafatu waan ta'eef. Maarree leenjiin isin kennaa jirtan meetaa gaarii irra jira. Keessattuu kan wajjinaa ta'e farra nageenyaa bakka shaneen dhabamsiisna jedha hedduu naa ta'e uummata kanaallee baatii lama irratti dalageessa. Baatii lama irratti hojjedheen dhufe siin jedhe. Jarri hin beeku beektaa jarri warri waliin jirru kun hin beekan malee baatii lama irratti hojjedheen dhufe garuu gaarii miti. Hedduu gaarii. Nun qaanfachiisu. Juntaan balleessina. Uummanni shaakala san argee jennaan dhufanii uummanni biraallee akka nutti dabalamu waan godhu leenjina dhanu. Leenjiin kun jituufuu qabu. Juntaan balleessina garuu shanee sin balleessitti fakkaata. Yoo akka murree irraa hambifne sanitti afuritti dhiifne karaa muramu jarri nu kabaddu miti. Tole amma yeroo tokko iddoo tokkotti deebi'aatii taa'a. Atis maal kophaa dalagdagaa taa'i. Leenjiin har'a taasifne leenjii mo'ataadha. Leenjii mo'ataadha jedhaa kaa. Leenjii mo'ataadha. Kuni cimee itti fufuu qaba. Guyyaa har'aa sa'a meeqaf leenjine? Sa'a meeqaf leenjine? Namni deebisu inni deebisaa inni haa deebisu. Sa'aatii lama. Sa'a sadii sa'a lama. Sa'a tokko. Maaf na duraa gadi deemtu. Leenjii kan leenjine sa'a 12 jedhamu qaba. Sa'a 12 jedha. Sa'a 12 leenjine. Sa'a tokkotti leenjite akkamitti juntaa balleessita? Sa'a lamatti leenjite akkamitti shanee balleessitaati? Hin danda'amu kuni bare. Kan leenjine sa'a 12 jechuudha. Sa'a 12 leenjine. Leenjiin keenya itti fufee aanaadha hanga gandatti gandaa hanga araddaatti bifuma kanaan bakka hunda wal ga'uu qaba jechuudha. Bakka hunda gaafa wal ga'u juntaas shanee kamiyyuu bakka hundatti injifannoo culluqaa kan galmeessinu jechuudha. Siniif galee? Gaaffii takkatti qaba. Mangistiin keenya galatoomaa waan farra nageenyaa uummata keenya waliin dhabamsiista jettanii asin nu waamtanii leenjii nu kennitaniif
gaafii illee qabu yaada qaba. Anamma waan sitti leenjiin gootan kana mara hunda dirree waraanaa dhaqee ummata farra nageenyaa kanatti mul'isuudhaaf qophiidha. Kun amma nageessa nafuudhaan aan deema. Isin maal galee dure? Harka yeroo gaafiin akkanaa gaafatametti harki dhahamuu qaba jechuudha. Harki dhahamuu qaba. Leenjiin mootummaan keenya haa galatu. Leenjii mootummaan keenya nuu kenne bataam itti galata galchuu fi barbaanna. Mootummaa kana lifaatii baay'ee goone juntaa hin barbadeessina. Borganama deemuuf an biyya kiyya borganama qabsaa'uu fi du'uufis zigijjuudhaan. Kuni bu'aa leenjii keenyaati jechuudha. Bu'aa leenjii guyyaa har'aa goone yeroo ammaa bu'aa gurguddaa lama argannee jira. Leenjiin har'a goone kun injifannoo gurguddaa lama gaaffileen isaan gaafatan gaaffii lamatu gaafatame gaaffiin lamaan kun injifannoo gurguddaa lama ta'ee jira jechuudha. Injifannoon kun lamaan tokko kan shanee cabsu tokko kan juuntaa balleessu jechuudha inni. Siniif galee miti? በመቶ ፐርሰንት ቆጳዬ በትክክል ስሪ ቆጳይ Boru deemuudhaaf shamarreen teenya parsantii matoo qophaa'ee jira jetti. Namni lama yoo dhahee fingaasii namni lama harka yoo dhahee fingaa. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya yeroo ammaa kana leenjiin akkuma tufeetti jira. Isaan keessaa mootuu leenjii isaanii obbo Geetaachoo Mardaasaa nama jedhamu. Asitti dirree kanatti waa'ee leenjii kanarra gaafii muraasa isaaniif qabna. Turtiin wajjin taasisaa isiniin jenna. Obbo Geetaachoo kam ooltan? Nagaan oolle jirtu. Jirra galataa mee maal fakkaata fakkeenyaaf yeroo ammaa kana juntaan biyya keenya fudhachuudhaa fi carraa isa dhumaatiif yaalaa jirachuudha. Isin akkuma argamu yeroo ammaa kana leenjii cimaa taasisaa kan jirtani. Leenjii kana guyyaa meeqaaf taasisaa jirtu? Akkamii kaayyoon leenjii kanaa maali? Duraan dursee kaayyoon leenjii kanaa maali? Kaayyoon lama. Leenjiin kun kaayyoo gurguddaa lama qabateeti. Innis humnoota diinaa kan nuun yeroo ammaa biyya keenya wal waraanuudhaaf qophaa'aa jiran. Innis shanee fi juntaa jechuudha. Isaan dhabamsiisuudhaaf yaaliin kun leenjiin kun kan taasifamaa jirudha. Leenjiin kun kan irraa fudhatame sanyummaan isaa Chaayinaadha. Leenjii baay'ee cimaadha taasifne. Baay'ee cimaadha. Akkasuma bifa itti leenjine kanaan juntaan kan dandamatu natti hin fakkaatu jechuudha. Egaan akkuma beekamu fakkeenyaaf leenjifamtoonni kun qophii hammamii taasisanii jiru? Juntaa kana dhabamsiisuudhaaf immoo haalli jabeenya qaama isaanii maal fakkaata? Haalli dandeettii isaanii, leenjii isaanii maal fakkaata? Mee qophaa'anii jiru hammam? Haalli jabeenya isaanii baay'ee guddaadha. Leenjifamtoonni kun akkuma agartan bakka garaa garaa irraa walitti dhufanii inni torbee dabre dhufee innis guyyaa sadii erga dhufee nutti makame inni immoo kaleessa nutti makame inni immoo torbee lama nu wajjin jira. Ishiinis yeroo ammaa kana dhufteeti nutti makamte jechuudha. Leenjifamtoonni kun muuxannoo guddaa waliin qabu. Yeroo dheeraa waliin turaniitiin jiru. Haala nama ajaa'ibsiisu leenjis fudhatanii jiru. Leenjinni isaan fudhatan kun akkamitti ilaalamaa gaafii jedhuufi akka itti ilaalamu leenjinni isaan fudhatan kun leenjii juuntaadhaaf shanees ta'ee barbadeessu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti. Guyyaa har'aa jechuudha. Guyyaa har'aa qofa yoo xiqqaate sa'a 7 oliif leenji'anii jiru. Jarri kun jiruu isaanii keessatti guyyaa tokko leenji'anii hin beekan. Haa ta'u malee guyyaa har'aa sa'a meeqaaf sa'a 7 leenji'anii jiru. Duratti kudha lama nuun jedha harka akkana goone amma torba jedhaa achi dhaabatee kijiba. Sa'a 7 leenji'uu jechuun maal jechuudha? Jennee isa xiinxallee yoo kalaallu ta'e sa'a 7 leenji'uu jechuun humni jabaan tokko kan balleessuuf deemnu jiraachuu argisiisa jechuudha. Haala kanaan leenjinee jira, haala kanaan qophoofnee jira. Isaan immoo haala gaariirra jiru jechuudha. Isaanis gaafii muraasa ni gaafannaa boodarratti jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana juntaanii waraana Itoophiyaadhaa hedduu isaanii raayyaa ittisa biyyaa qabnee boojinee jedhaniitiin olola isaan oofantu jira jechuudha. Ololli sun waraana keessa kan akka hamlee kan tunneef maal gochaa jirtu? Fakkeenyaaf nama walitti qabanii intervii gochuu jira. Olola kanarraa aanuudhaaf mootuu propagaandaa akkamii hojjechuu barbaaddan? Olola kana fakkaatuu fi sodaa kana fakkaatu dhaabuudhaaf leenjifamtoonni keenya kun miidiyaarraa bilisa. Tokko isaanii moobaayila hin qaban. Moobaayilli isaanii hin malu jechuudha. Moobaayila laaluun hin jiru, feesbuuka laaluun hin jiru, tiiviis laaluun hin jiru. Kan isaan laalan maali? Leenjisaa. Kan dhaga'amu maali? Qajeelfama mootummaan kennu kan dhaga'an isa.
Siigalamiti. Kanaaf isa kanatti wanni nu yaachisu hin jiru. Maaliif leenjifamtoonni keenya kun har'a yoo gaafatte juuntaan maal akka ta'e amma barsiisaatiin jirra malee hin beeku barsiisaa. Juuntaan maal akka ta'e hin beekan. Kanaaf kun rakkoon qabaatu jechuudha walumaa gala. Kanaaf nutis propagandaan jarri fayyadamu ni fayyadamna ta'u malee isaan ilaala malee juuntaa hedduu boojine. Booji'amtooti juuntaa baay'eedha. Kan harka keenya jira yeroo amma isaanis yeroo gabaabaa keessatti dirree kanatti finnee bifuma kanaan kan isaan leenji'an jechuudha. Leenjifamtoonni kan biraa yeroo gabaabaa keessatti eegaatiin jirra hin dhufu jenneetiin kan eegnu ta'a jechuudha. So leenjitoonni nama dhufan kunoo isaanii kana bar kan rakkanne kana bar. Mangisti akkam bultan leenjisaa? Akkam jiru? Hospitaala jirti dhiisee dhufe amma. Maal godharee narratti deette dhiisee dhufe. Hospitaala balbalaan ga'ee biraalita. Jaartiin da'uu juuntaan jaartii da'uun beeka. Jaartii yoo deette juuntaan hin beeka. Hin beeku jechuudha. Makiina lixuu juuntaan hin beeka. Hin beeku jechuudha. Makiina lixee moo ba'ee moo hafe moo juuntaa isan galchu. Juuntaa kan isa galchu isa kana. Rukutuudha. Mangisti jiraachumaan malee kana booda dandeenyu jechuudha. Inni hundinuu fungaammaaf hin gaa. Taa dabraati taa. Tole tole. Ulfaadhaa loof kolcha galatooma hedduu ulfaadhaa galatooma. Shii alaqaa Geetaachoo Mardaasaa ulfaadhaa isiniin jenna ammas isin deemna booda. Sarara dhuftan. Bakki irraa dhufe biyyi Baalee Awraajjaan Gannaalee katamaan Dodola. Maarree wanni dhufneef asiin durallee gaafa baadiymeellee osoo hin dhaqqabadha jedhee biyyatiyyaa fi lola jedhu makiinaan nagatee lixee hadda kunoo carraan na dhaqqabee ilmaan tiyya dhaqqaba jedhaa ture anayyuu na dhaqqabee biyyatiyyaaf falmachuudhaaf zigijjuurra jira. Baxaamitti kunoo uummanni keenya akkanatti leenjii kaafillee nu dhufee baxaamitti leenjuu qabdan. Baxaamitti ni leenjina. Mee jalqaba maqaan keessa eenyu jedhama eessarra dhuftanii akkasuma mootuu maaliif asitti argamtan? Maqaan kiyya badhaasoo gishooti kan irraa dhufe qamaleen tiyya ganda acagatee gafarsaati. Ammaan tana wanni asii argamneef shanee jedhanii juntaa jedhanii biyya keenya cabsu nafsee teenna baafnee kennina malee hin kenninu biyya keenya diina kana ofirraa dhoorguuf asitti argamnee jirra. Kan harkaa abdan kun qawweedha moo maanni? Kuni qawweedha qawwee walawwallee diina ofirraa dhoorgine walawwalla waan qabnu mara. Eenyutu walawwalaa isin jira akkasuma mootuu maaliin walawwalaa jirtu yeroo ammaa kana? Ilaa zayitiin kuni akka mangistiin nutti himetti ittiinillee walawwalaa jedhe. Bakka waraanaatti juuntaan dhufe dheebottanillee dhudhaa jedhe. Waan akkanaati. Akkasuma mee fakkeenyaaf uffanni isin uffatanii dhuftan kun akkasuma wanti qabatanii dhuftan kun maal fa'aa mul'isa? Kuni ila ol ka'eesi argisiisa. Ila kuni muddamsuu juuntaan seennaan kophee gatee luka godhee bahe. Kuni amma ani badaa ta'uu kiyya. Bilginnaa keessaa waraana badaa ta'uu kiyya argisiisa. Kuni abbaa dhibbaa jedhaniin. Kuni komaandoo kun komaandoo. Kuni amma kuni qawwe. Meeshaan waraanaa gahaan isinii kennamee jira meelola kanaaf qophooftanii? Meeshaan gaallee nu dhufne kenna mootummaan gabaabaa nu kenne silaa dheeraallee nu fidee majaalanna. Argitu kana akkatti galabbaxee uffadhe badambi qophaa'e garuu kana galabbaxee xuriinillee shaamizii kiyya akka hin turne kopheellee caammallee akkatti godhadhen argitu caammaa fiigaatuma xarxar jedhaa dhufe asmaa dhufe kaa qophaa'e juntaa balleessuuf xaraga lafarraa xaraga. Balleessa juntaa naabad ciao juntaa balleessa wala. Ayo mee maal gochaa jirtu amma? Dunta awwaaluuf ta'a Oromoo isaa odoo lubbuun jiru biyya keenya deebitee isin nurratti mootu kun akkana awwaaluuf ta'a. Eessa jirti mee juntaan amma? Juntaan qilleensarra facaatee turte amma mooli qabantee deebitee. Kanaafuu amma hin cadhisnu kunoo anillee amma sirriillee je'ee jira deebi'ee isii qilleensarra akka daakuu facaasuuf ta'a.
Naalala ijoolleen dhufeeranii jirti. Mataa na dhufe. Ela kuno. Siisela abbaa Yeroon tamiso mama teenya. Yeroon tamiso Bade abbe. tamiso mama teenya. Leenjii godhaa gara manaattis godhaa galaa leenjii koon godha gara manaa. Haaluma kanaan gabbuudha. Egaan daawwattoota Oromiyaa 11 daawwachaa kan turtan Haragalfii ture. Sagantaa keenyatti yoo qabaattan karaa toora Feesbuukii, Instagiraamii, Tiwiitarii fi Yuutuubii akkasumas karaa toora iimeelii keenya info@oromia11.org nu biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Hamma torbanitti nama torbanii nu taasisuu jechaa qopheessuudhaan kan isin wajjin ture ani Abdiidha. Yeroo gaarii qabaadhaa.